Galatoomii akka mul'atan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Itoophiyaan waggoottan torban darbanii fi sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan hedduu dhaabatii ka turte kana wal qabateetiin ragaan lakkoofsaa maalaasaa kan jiru gabaabinaan cuunfaasaa isin biraan ga'uudhaaf yaalla jechuudha. jalqabarratti sagantaan ashaaraa magariisaa Itoophiyaa keessatti kan jalqabameef rakkoo tokkotu ture. Innis uwwisni bosonaa Itoophiyaa keessa duraan ture sadarkaa olaanaa fi ariitii hamaadhaan kan gabbu'e jechuudha. Akka fakkeenyaatti kan ilaallu yoo taate uwwisni bosonaa 1990 dura dhibbeentaa 40 irraa kan inni ture jechuudha. Eegas xiyyeeffannoo dhabuu kunuunsa qabeenya uumamaatirraa kan ka'e ariitii olaanaadhaan bosonni waan mancaa turee fi uwwisni bosonaa Itoophiyaa gara dhibbeentaa 3tti gabbu'e jechuudha. Kanamarraa kan keessi jijjiiramarraa jalqabee sagantaan ashaaraa magariisaa initiatiivii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin akka biyyaatti labsame kana guutumaan guututti jijjiiruu kan inni jalqabe jechuudha. Keessumattuu waggoottan torban dabarsinee walitti fufinsaan biqiltuu dhaabameen biqiltuun biiliyoona 48 ta'u kan inni dhaabamuutii danda'e jechuudha. Kanaan wal qabatee lafti heektaarri miiliyoonni 10.2 bosonaan uwwifamuu danda'eeti kan inni jiru. Dura uwwisni bosonaa Itoophiyaa bara 2010 dura ture dhibbeentaa 17.2 ture jechuudha. Waggoottan torban dabarsine kana keessatti xiyyeeffannaa addaatiin uwwisni bosonaa Itoophiyaa dhibbeentaa 23.6 irra gahuu danda'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaan wal qabatee biqiloota hedduudha kan dhaabamaa ture sagantaa ashaaraa magariisaa kanaani. Biqiloota dhaabamaa turan keessaatti tokko buna jechuudha. Itoophiyaan biyya bunaan beekamtu ta'ullee akka biyyaatti faayidaan bunarraa argamaatii ture gadaanaa ture jechuudha. Jijjiiraman dura bunni oomishamu waggaatti kan biyya alaatiif ergamu meetira toonii 550 hin caalle ture jechuudha. Egaa sagantaan ashaaraa magariisaa dhaabamuu jalqabeeti bunni baay'inaan biqiloota dhaabaman keessatti hammatameetiin kan dhaabame ta'uu isaatiin buna qofarraati galiin doolaarrii miiliyoonii 600 qofti kan argamaa ture gara biiliyoona 3 waggaatti galii yookaan sharafa biyya alaa argachuutti ceeteeti kan jirtu jechuudha. Itoophiyaan bara kana biqiltuu biiliyoona 8 dhaabuudhaaf kan karoorfameetiin hojjetamaatii jiru. Waliigalaan biqiltuu biiliyoona 56 irraan ga'uudhaaf xumura sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatti kan karoorfame jechuudha. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed xumuramuu sagantaa duula guyyaa tokko ashaaraa magariisaa biqiltuu miiliyoona 800 dhaabuutiin wal qabatee ibsa kennaniin biqiltuun biiliyoona 6.5 karoora bara kanarraa dhaabamuu akka danda'e kan isaan ibsanii hanga hafee biqiltuun biiliyoona 1.5 xumura sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiin kan dhaabamu akka ta'edha kan isaan ibsanii waggaa waggaadhaan namoonni miiliyoonii 25 hojii kanarratti akka hirmaatanidha. Duula guyyaa tokko qofarratti namoonni miiliyoona 26 ol akka hirmaatanidha ministeerri muummee kan isaan ibsan jechuudha. Buufataaleen biqiltuu 45,000 irraa ture gara buufataalee biqiltuu 120,000tti akka guddachuu dandeessi ibsameeti jira jechuudha. Biqiltuuwwan dhaabaman kun biqiloota akkamiiti kan jiru gabaabinaan kan reefu kaafneen dabalatatti kan ilaallu yoo ta'e biqiltuuwwan bosonaaf oolanii fi akkasumas nyaataaf oolan gosa hedduu wal keessa dhaabamaatii kan ture. Sun ammoo dhibbeentaa 60 kan inni uwwisu jechuudha. Biqiltuuwwan bosonaa dhibbeentaa 35 akkasumas ammoo biqiltuuwwan miidhaginaaf oolan dhibbeentaa 5 kan of keessatti hammateetiin dhaabamaatii ture jechuudha. Faayidaa daneessa akkaataa kennuu danda'amu irratti xiyyeeffatameetiin kan hojjetamaatii ture. Uwwisni bosonaa magaalaa Finfinnee waggoottan torba dura jijjiiraman dura ture osoo sagantaan ashaaraa magariisaa hin labsamin jechuudha. Dhibbeentaa 2.8 ture jechuudha. Inni kun ariitiin jijjiiramee gara dhibbeentaa 22 oliitti ceehuu danda'eeti jira jechuudha. Gama biraatiin magaalaa Finfinnee qofatti namoonni miiliyoona 18.7 sagantaa kanarratti hirmaataniitii jiranii baasiin mootummaadhaa silaa bahuudhaaf ture sagantaan ashaaraa magariisaa tolaan kan hojjetamu waan ta'eef baasiin biiliyoona 6.7 olii oolfamuu danda'ameeti jira. Kanaan wal qabatees biqiltuuwwan dhaabaman gara dhibbeentaa 88.6 qabachuu danda'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Kun immoo milkaa'ina akkaan olaanaadha jennee kaasuu ni dandeenya. Biqiltuun miiliyoona 800.5 olii duula guyyaa tokko geggeeffameen hamma galgalaatti akka dhaabame ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsaniiti kan jiranii. Raawwii kana keessatti uummanni bal'aan Itoophiyaa umriidhaan osoo hin daangessin cichoominaan hojii kanarratti hirmaatanii Itoophiyaanis rikardii mataasee fooyyessuu dandeesseeti kan isheen jirtu jechuudha. Gabaabinaan ragaan lakkoofsa sagantaa ashaaraa magariisaa wal qabatee waggoottan torban dabarsinee galmaa'uu danda'ee fi akka waliigalaatti bu'aan Itoophiyaan damee kanarraa yookaan ammoo hojii kanarraa argatte gabaabinaan ragaan lakkoofsaa maal agarsiisaa kan jiru isin biraan geenyeeti jirra. Mahammad Toofiqiin ture galatooma.